artistiin Oromoo sila amantummaan teenyaa amantii kana ta'uu baattillee aartiin Oromoo waan ittiin hafan hin qabdu dhugaa dubbachuuf yoo uummata kanarra ba'aa ta'uu ta'e malee ni artistii hunda ni garra jara keenya artistiin Oromoo naannee takkee nasiibaa yoo ta'e malee hawaasuma kanarra ba'aa ta'uu malee kan aartiin tun jijjiirte na garri kan aartiin tun baatu egaa sila gargaaraa maaltu fite baree kanuma sila aartii ta'ee fagaatee sirba meeqaala jiru gargaarsa hawaasa kanaatiin jiraata malee kan aartiin sun jiraachiftee jireenya irraa jijjiirte hin garre. Kanaaf dargaggeessa dandeettii qabu hawaan takka niin baasa jiras bahu an sirbatti dandeettii ni qaba namni kun dandeettiidhaan waan itti amanee isaa godhu san caalaa immoo namni dandeettii biraallee qabu sirballee qofa osoo hin taane hawaasa kana keessa sirba qofa dandeettii baasuu nama qabu osoo hin taane dandeettii biraa namni qabu tokkolleen kan rakkoon dho'isite as bahee dandeettii isaa ibsatee tanaan godhuu barbaade hojii akka hawaasaatti yoo irratti wal jajjabeessinee irratti deeggarree nama san mul'isuudhaaf irratti hojjenne bareeda. Ammoo kaleerraa waan hanga tokko kalees guddaa dubartoota keenya keessa hangi tokko dubbii sagalee giseen dhageeffadhu irratti achirrattis wanni badii ta'e itti himuu caalaa dogongora mucaatti himuu caalaa warra sanuma keessa bahuuf cinaa fiigee isaa attaak godhaa ture jira inni illee deebisee kabarraa arrabsaa ture achumarrattu waan sanii irraan jaalatu. Akka kana hunda quban qabu beeki Jamaal keenya anamma maali beektaa? Ani dhugaas qofa narbeetti jedhu kana irratti beeka nama nagaru. Cinummaan warri laallan amma cinummaan namoonni tokko laal dandeettii fi tanaas limitii beekuu gaarii. Ana artistiidha jettee gaafa nama qomattu. Ana amma si bira taa'ee zamaanoodha. Mucaa kana ana artistii jee gaafaan fidee si wajjiin keeke. Anummaanuu dandeettii biyyaas beeku. Ani kun artistii akkamii? Artistuma ganda keessaatii roollisee namni artistii naan jeemo. Moo artistuma jebamoo anoo sirbuma namaa olliseetiin artistii ta'e moo? Bakkuma artistii sanitti hinaafaa fi wanni fedhee jiraattee osoo sadarkaa jirtu sanitti ifillee madaaluun gaarii. Osoo sadarkaa sanitti illee ifin madaalin ibsan xaariyaa samiidhaan iftuqee warra isa kana lafatti irra deemuudhaaf yeroo sana hawwee jira. Sun dogongora. Obboleessa keenya wanni jaameenii samilee yoo cabsitee akka dhiiraatti dhiirtitu yeroo tokko baratteetu hattuullee taatee hawaasallee irratti qabamu osoo gartuuti. Hatti ichooyyaniin kanumaatuuf illee beekumuufachuun takka jirti. Saniis ammoo duubaan bo'aati nama dhiiraati wanni karaa tonanitti sirraan toltu obboleessa keetillee irraa waan fuute deebisi. Tan deebine yoo taatillee dhiifama gaafadhu janiini mataa wal bira qabanii bira kutuullee ni taati. San akkas godhaniituma inninis ganaa dargaggeessa wanni miidiyaarra waliin jaamaatun har'a mucaan kun yoo rakkatees hawaasa kana qaba isinuma qaba obboleessaa isin qaba. Kadeeggareetiin cinaa fiigee har'a isin diinoomfannee mucaa kana cinaa dhaabbadhee jira kana irra duulee hinaafee fi kana taajee fiigees kijibaadha. Isin warra isaan akkana yoo kanarra inni rakkatus inni waan fedhe ta'ullee kaduraas as bahee bira dhaabbatu namni roorroon itti dhuftillee isa kanarraa dura dhaabbatu hin jiru inni isaan tunatti aareef osoo hin taane yoo kadhaga'u jiraatullee ta'e obboleessa isaatii waan feetanillee yoo jettanii arrabaamii waan feetanillee jettanii yoon illee tumtan lakkii jarri kun yoo isinirra ijoollummataniituma jeerra kutuu danda'u qaba. Isinillee akkammoo obboleessa irra xiqqaatti wanni itti balleessitan jiraannaan obboleessa irra xiqqaatti isin balleessinee rakkoo ati qabdu duubaan si arrabsuu si tumuu ta'uu si tumuun nurra ture. San godhuu keenyaaf ammoo dhiifama janii gabaabsanii bira kutuutu gaariidha. Ammoo lafaa kaanee ibsaaf balleessee waardaa yookaan zamaanoo jennee nam tokko qofatti ispeesifik goonee dhiiboo osoo hin taane akkas godhuu gaarii. Ammoo abbaa keenya san kaniin arge san nama jaarsaa kalee fiddanii akkas gootan san dhugaa dubbachuudhaafan. Artistoota aartiinuu hiraartee aartiin hiraaruu bira kuttee artistii Oromoo hiraaraa jiru finneen maas jaarsa ganaa gabbee urmii saniin dalagata humnaallee hin dandeenye. Amma kottuu hiraar biraa nu kaayiif osoo hin taane isa hiraar keessa jiru san aartiidhaan hiraaruu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf waan dandeenyu namni kun walitti bubuufne ajjiriidhaallee namni kun nama ija hin qabne nama maatii qabu hoggaan dhaga'u xiqqoo qabaniin gargaaranii maatii isaa san keessatti akka nagayaan jiraatu. Akka waan dalagaa ta'us dalagatu maatii isaatiin ta'us gargaaratu yoo godhame waan hedduu namatti tolu tokko jeetii yaada. Sanuma yaada qabna. Jamaal keenya assalaamu alaikum obboleessi kiyya wallaahi. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan bareedaa jettee reefuun tanan zamaanoonis jeetiin jira. Sabriinaanis akkasumas jee fahmiin naa hojjetu reegzeessanii. Wanni jeeni waan aartiin amma Sabriinaanis artistuma waan aartiin nama keenyaaf godhe hin agarreen jeen qaalicha kadhaama ol baasanii sirba waliin baasuu fi maal kanarra
Waan akka dukkaanaa hoon bantee namni dukkaana waa gurguru san artistii ammaa keenyarra qajeelee argata. Sii galee waan faayidaa isaaf qabu jechuun waan inkama isaaf fidu jechuudha. Sirbas hoon baase wanni inni argatu takka illee hin jiru nama guddaadha nama umriinis kuttee nama yeroo ibaadaa itti godhatuuf kana. That is up to him. Kanaafuu wanna ajendaan kuni akka nama tokkotti yaaduma kiyya dhiifama obboleeyyan kiyya hooniin balleesseesi. Asumarra dhaabbattee jechuudha. Karaa amma akka Jamaal Jee obboleessi kiyya Jamaal Jeetti waan dabree jira. Namni ilmi namaa tahee kan balleessine hin jiru. Namni hundi ni balleessaa jechuudha. Kana fudhattanii zamaanoolleen tiimeetiin jira reefullee itti dubbadheetiin jira. Kana fudhatamee dhiifamallee hoon asirratti ka godhuu barbaachisuuf ta'es numa dandahama. Sii galee obboleessa kiyya xiqqaadha zamaanoon annani dhagaa akka nama tokkotti dugda duubaan haasawamee waan kana fixame dhumee jechuudha. Kara gargaarsaa akkuma reefuun tanillee jedhee zamaanoon jedhettis fi ibsaafallee jaanitti isaan lamaanuu gargaaramuu hoon danda'amee ni godhama kunumaa rakkoon hin jiru. Garuu asirratti namni as jalaa dibbee tumee nama kana wal ficcisiisuu fi maali akkanaa nama haganarratti waa jetteeni nama hagasirra waa jetteeni. It doesn't have to be like that. Akkastoo hin qabu. Wal kabajaanis ni jirti. Kabajaa xiqqishollee waliif qabaatanii rahmata walii qabaatanii onfii walii godhanii irra dabruutu gaariidha jeetii yaada. Garuu kanaa ol guddisanii nama walii qabdee as gubbatti waa uwwisuun hin barbaachisu jeetii yaada. Dhiifama hoonii waan hin dogongoraa jabbulee kee. Sirriidha. Ibsa wanni fahmi ibsaan mootirra jira. Assalamualaikum obboleeyyan kiyya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaadana maa kannoo jejeeti. Ayya galatoma carrana khanitanii rabzini hamu khatiif thank you. Maali ilmi namaa tahee khanin dogongoreen jiru Rabbi subhanahu wa ta'ala isa qofaa qulqulluudha. Anybody can make a mistake. Wanni guddoo maali dhiifama jenneetuma waan san bira kutuudha. Uummanni keenya nyaata caalaa barnoota caalaa ajandaadhaa fadhaa. Kanaafuu waan ajandaa sanitti bizii ta'uun gaarii miti. Rabbiin sababaa fi waa godha. Har'a dachaa Sabriinaan jaaladha jeeti beekame xiqqashoo nutis agarre. Feeti jaarsa kunis hasilaa dhokotee amata meeqa jiru walleetii furtee jechuudhaaniini sagaleensa ol baate. Is for a reason. Kanuma Rabbiin isa gargaarsisuu fi akkana godhe. Kanaafuu gamanaa fi gamanan qabnu ani dooraala dhibbata kaniin ergaa ramsittiin ergaa zamana fudhatanii amaana naageessaniin namni danda'u waliin godhanii jaarsa kana rabadaanaas deemaa waan akkasii malee wallee fi waan eegiseen isaatti dabartee jirti. Dhugaa galatoom. Namni hundi Artistiin Oromoo silaa amantummaan teenyaa amantii kana ta'uu baattillee aartiin Oromoo waan ittiin hafan hin qabdu dhugaa dubbachuuf. Yoo ummata kanarra ba'aa ta'uu ta'e malee ni artistii hunda ni garra jara keenya artistiin Oromoo naannee takkee nasiibaa yoo ta'e malee hawaasuma kanarra ba'aa ta'uu malee kan aartiin tun jijjiirte nagarre kan aartiin tun baatu. Egaa silaa gargaaraa maaltu fiti? Baree kanuma silaa aartii ta'ee fagaatee sirba meeqaala jiru gargaarsa hawaasa kanaatiin jiraata malee kan aartiin sun jiraachiftee jireenya irraa jijjiirte hin garre. Kanaaf dargaggeessa dandeettii qabu. Hawaan takka niin baasa jiras ba'u an sirbatti dandeettii qaba namni kun dandeettiidhaan waan itti amanee isaa godhu san caalaa immoo namni dandeettii biraallee qabu sirballee qofa osoo hin taane hawaasa kana keessa sirba qofa dandeettii baasuu nama qabu osoo hin taane dandeettii biraa namni qabu tokkollee kan rakkoon dho'isite as ba'ee dandeettii isaa ibsatee tanaan godhuu barbaade hojii akka hawaasaatti yoo irratti wal jajjabeessinee irratti deeggarree nama san mul'isuudhaaf irratti hojjenne bareeda. Ammoo kaleerraa waan hanga tokko kalees guddaa dubartoota keenya keessa hangi tokko dubbii sagalee giseen dhageeffadhu irratti achirrattis wanni badii ta'e itti himuu caalaa dogongora mucaatti himuu caalaa warra sanuma keessa ba'uuf cinaa fiigee isaa attaa godhaa ture jira inni illee deebisee kabarraa arrabsaa ture achumarrattu waan sanii irraan jaallatanii. Angaa kana hunda quban qabu beeki Jamaal keenya anamma maali beektaa? Ani dhugaas qofa nargeetti jedhu kana irratti beeka nama nagaru. Cinummaan warri laalan amma cinummaan namoonni tokko laal dandeettii fi tanaas limitii beekuu gaarii. Ana artistiidha jettee gaafa nama komattu. Ana amma si bira taa'ee zamaanoodha. Mucaa kana ana artistii jee gaafaan fidee si wajji hoon keeke. Anummaanuu dandeettii biyyaas beeku. Ani kun artistii akkamii
artistuma ganda keessaatii yeroo wallisee namni artistii naan jee moo artistuma jeba moo aanoo sirbuma namaa walliseetiin artistii ta'e moo bakkuma artistii sanitti naaf wanni fedhe yoo jiraattee sadarkuma jirtu sanitti ifillee madaaluun gaarii. Osoo sadarkaa sanitti illee ifin madaalin ibsan xaariyaa samiidhaan iftuqee warra isa kana lafatti irra deemuudhaaf yeroo sana hawwee jira. Sun dogongora. Obboleessa keenya wanni jaameen samiilee yoo cabsitee akka dhiiraatti dhiirtitu yeroo tokko tokko barattee hattuullee taatee hawaasa illee irratti qabamu osoo gartuuti. Hatticha hoyyaniin kanumaatuuf illee beekumufachuun takka jirti. Saniis ammoo duubaan bo'aati nama dhiiraati wanni karaa tonaan itti tun sirraan toltu. Obboleessa keetillee irraa waan fuute deebisi. Tan deebine yoo taatillee dhiifama gaafadhu janiini mataa wal bira qabanii bira kutuullee ni taati. San akkas godhaniituma inninis ganaa dargaggeessa wanni miidiyaa irra waliin jaamaatun har'a mucaan kun yoo rakkatees hawaasa kana qaba isinuma qaba obboleessaa isin qaba. Kadeeggareetiin cinaa fiigee har'a isin diinoomfadhee mucaa kana cinaa dhaabbadhee jira kana irra duulee hinaafee fi kana taajee fiigees kijibaadha. Isin warra isaan akkana jiru kanarra inni rakkatus inni waan fedhe ta'ullee kaduraas as bahee bira dhaabbatu namni roorroon itti dhuftillee isa kanarraa dura dhaabbatu hin jiru. Inni isaan tunatti aareef osoo hin taane yoo kadhaga'u jiraatullee ta'e obboleessa isaatii waan feetanillee yoo jettanii arrabaamii waan feetanillee jettanii yoon illee tumtan lakkii jarri kun yoo isin irra ijoollummattan narra ijoollummataniituma jeerra kutuu danda'u qaba. Isinillee akkammoo obboleessa irra xiqqaatti wanni itti balleessitan jiraannaan boo obboleessa irra xiqqaatti isin balleessinee rakkoo ati qabdu duubaan si arrabsuu situmuu ta'us situmuun nurra ture. San godhuu keenyaaf ammoo dhiifama janii gabaabsanii bira kutuutu gaariidha. Ammoo lafaa kaanee ibsaa balleessee waardaa yookaan zamaanoo jennee nam tokko qofatti ispeesifik goonee dhiiboo osoo hin taane akkas godhuu gaarii. Ammoo abbaa keenya san kaniin arge san nama jaarsaa kalee fiddanii akkas gootan san dhugaa dubbachuudhaafan. Artistoota aartiinuu hiraartee aartiin hiraaruu bira kuttee aartistii Oromoo hiraaraa jiru. Finneen maas jaarsa ganaa gabbee urmii saniin dalagata humnaallee hin dandeenye. Amma kottu hiraar biraan ukaayif osoo hin taane isa hiraar keessa jiru san aartiidhaan hiraaruu osoo hin taane dhugaa dubbachuuf waan dandeenye namni kun walitti bubuufne ajjiriidhaallee namni kun nama ija hin qabne nama maatii qabu hoggaan dhaga'u xiqqoo qabaniin gargaaranii maatii isaa san keessatti akka nagayaan jiraatu akka waan dalagaa ta'us dalagatu maatii isaatiin ta'us gargaaratu yoo godhame waan hedduu namatti tolu tokko jeetii yaada. Sanuma yaadde qabna. Galatoom. Jamaal keenya assalaamu alaikum obboleessi kiyya wallaahi. Assalaamu Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waan bareedaa jettee reefuun tanan zamaanoonis jeetiin jira. Sabriinaanis akkasuma jee fahmiin naa hojjetu reegzeessanii wanni jeeni waan aartiin amma sabriinaanis aartistuma waan aartiin nama keenyaaf godhe hin agarreen jeen qaalicha kadhaama ol baasanii sirba waliin baasuu fi maal kanarra waan akka dukkaanaa hombantee namni dukkaana waa gurguru san artistii ammaa keenyarra qaceelee argata sii galee waan faayidaa isaaf qabu jechuu waan inkama isaaf fiduu jechuudha. Sirbas hoon baase wanni inni argatu takka illee hin jiru nama guddaadha nama umriinis kuttee nama yeroo ibaadaa itti godhatuuf kana. That is up to him. Kanaafuu wanna ajendaan kuni akka nama tokkotti yaaduma kiyya dhiifama obboleeyyan kiyya hooniin balleesseesi. Asumarra dhaabbattee jechuudha. Karaa amma akka Jamaal jee obboleessi kiyya Jamaal jeetti waan dabree jira. Namni ilmi namaa tahee kan balleessine hin jiru. Namni hundi ni balleessaa jechuudha. Kana fudhattanii zamaanoolleen tiimeetiin jira reefullee itti dubbadheetiin jira. Kana fudhatamee dhiifamallee hoon asirratti ka godhuu barbaachisuuf ta'es numa dandahama. Sii galee obboleessa kiyya xiqqaadha zamaanoon annani dhagaa akka nama tokkotti dugda duubaan haasawamee waan kana fixame dhumee jechuudha. Kara gargaarsaa akkuma reefuun ta'inillee jee zamaanoon jeettis fi ibsaafallee jaanitti isaan lamaanuu gargaaramuu hoon danda'amee ni godhama kunumaa rakkoon hin jiru. Garuu asirratti namni as jalaa dibbeetumee nama kana wal ficcisiisuu fi maali akkanaa nama haganarratti waa jetteeni nama hagasirra waa jetteeni it doesn't have to be like that. Akkas ta'uu hin qabu. Wal kabajaanis ni jirti. Kabajaa xiqqishollee waliif qabaatanii rahmata walii qabaatanii onfii walii godhanii irra dabruutu gaariidha jeetii yaada. Garuu kanaa ol guddisanii nama walii qabdee as gubbatti waa ho'isuun hin barbaachisu jeetii yaada. Dhiifama hoonii waan hin dogongoraa jabbuleen kee. Sirriidha. Ibsaa wanni fahmi ibsaan muutirra jira. Assalamu alaikum obboleeyyan kiyya.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أنا ما خنوا جيت. يا أيه قلتهم جرنا خنيتني ربزني عمو خطيب تنكو مالي المنا ما ته خنين دكون قرنجرو ربي سبحانه وتعالى سقفا كل دا anybody can make a mistake wanni guddo mali di fama jannetu ma wan sambira khutuda umani khaynya nyata cala barno ta cala agenda da fada khana fu wana agenda saniti busy to hungari miti rabbin sababa fi wa goda harda cha sabrina jala da jeti bekame tikasho notice agarre feti jarso khunis hasila dokhote amata me kajiru والتي يفرتي جتو دانيني سجلين سوال باتي إذا for a reason خانوما ربي إسا غرغارتي سوفي أكنا بولي خنافو غمنا في غمنا كامنو أني دورا لدي باتكني نرغا ونور رمزتي نرغا زمان وفود تاني أمانا ناقيس تانين نمني دندو هو ولي قداني جارسا خنا ربدانا استيما وانا كسيمالي واللي في واني غزين ساتي دابرتي جرتي لغا غلطهم نمني هنتو Waata keessatti haa dubbadhu. Nama miidiyaa kana gubbaa keessa irra beeku isuma dhugaatti jechuudha. Nama gosummaa hin qabne gandummaa hin qabne oromummaa dhugaa saniin deemu yoo akka harargeetti deebitanis akkuma harargee guutuutti hin deemu harargee keessaa gosummaa nama hin beekne zamanoo dhabbeenu. Yes. So wanti kalees ta'e guutumatti hookisaadha. Waan sirreessuudhaaf ammoo hamilee mooraalii mucaa sanii mucaa dachaas fiduu qabdan. Dachaas fiddanii borumtis ta'ee guyyaa biraattis maan taane. Mooraalii isaa deebisuun nu jiraata jechuudha. Mooraalii abbaa keenyaatti illee eegamu irra jiraata kan mucaa dachaas illee deebi'u irra jiraata. Nama keenya kejaban itti cabsuun gaarii miti. Mataa keessa gadha'uu gaarii miti. Gaariin dhufu jechuudha. Amma mucaa san mooraalii isaa deebisuudhaaf dhiifama gaafachuu irra jiraatu. Marti nuti warrichi jala taa'ee dhugaadha. Akkasii ni haati. Ana malee namni hundi dhiifama gaafachuu qaba. Dhugaa qabu mucaan. Akkaan ta'uu akka malee hin taa'u mucaan feemasee jira beekamee jira. Nuti nuuf gammachuudha malee gadda Angaaf laal mucaa kun beekamuu bari biyya tana yoo bulchee anaaf dhimma kijaa mitan angaaf handaladhuun feemasa. Zamaano. Dhimma feemasummaa dhimma wallisuu ani hajaa irraan qabu hinaafas hin qabu laa bayyuu kiyya maali beektaa wanni nan dogongore guddaan dogongorre kiyya guddaan mucaa kana miidiyaa irra gaafatuun qabu. Bakka. La zamaano maali ni beektaa nama si dhageeffatu waan ati haasoitu sammuu qabataa beektaa amma ati kaleessa haasoite keessatti namoonni si wajjin dogongorallee ni jira atillee dogongortes ni jira jechuun ati jedhee ani gaaka harargeetti addaan nama qootuu sin fedhu jechuutu san uummata illee irra deebi'ee yaadachiisu hin fedhuun. Bakkeetti dogongortes ni jira akkana haasa'u keessa jara taa'ee dhaggeeffachuu turetti sanachumatti haafuu dogongora kan kee dogongortee warri qabates qabate kan qabates akkasuma dagadhaatti dhiisaadha. Ammoo an akka mataa kiyyaatti qaalicha gama aartii maaltu fiduu barbaachisa nama kaleessa osoo silaa qaalicha san akkana ati nama guddaadha waan ati barbaaddu hundumaa siif goona. Waan hundi waan barbaaddu hundi siif goona jettaniini qaalicha nagaa maskiita galee haatoo ibbatu maaliif gama aartii fiduu? Maali ta'uu baala nama guddaa qofa. Isin nama guddaa maaliif karaa ooftan? Namni rakkoo teenya barguddoon saraanni kan nama guddaa ta'uu baan kan nama hundaati. Dachaasuu haa ta'u maskiita galchine dachaasuu. Hundi keenyaa to'ibachuu nu barbaachisa. Hundi keenya kan rabbi haa deebiin. Faayidaa nuun qabdu as gubbaa iyyuunis faayidaa nuun qabdu. Isin haadduba warri Uummanni amma wallisaa kan bira jee dhaabbachuunis warra azaaba bira dhaabbatu jiru. Kara rabbi wallaahi waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wanti keessu waan ibnu kara masgiidaa hundi keenyaa'u. Daa ibsa kiradhu rifeensa kana. Ibsa hundi keenya ilmaan haraam taana ilmaan haraam ta'uu fedhu ilmaan halaal kara masgiidaa qaama keenya dhiqanne dachiin akkasas wal zollomuu haadhiis walleellee haadhiif walleef jinni hawallisuus achumatti haadhiif. No zamaano bar namni dubbii kana muuziqaan kun kan isaatii miti.
duraan keessa ture ilma dhiiraati keessaa ba intala baadiyyaa maal feete ni kijiba kijibu kijibu ini nusi hima biya sedih Dalam suami dia isa biya sagal sa dia afuri mata. Anggalam sotin dalam dia gudde deh namanya galam sobi aku kira zamano amma waye tana wani gudon man ni katiram shaga magama fute idu digan da kan khasi dutun bi waye argira waye bi san tayni bi inni mutam bi sa tiratu dulajan baka tana sadabasi rabsharan sawe awam media kan be ngai bisa wan arba wa media wani amma timbe kasa Kan ummanni wani ragudda wani sidu juruf kanaf. Kuma dibajanya. ngai saris bar nama fresh air katani Ummanni wani sidu juruf gandana daqodem chafute arargi bagal. يومنا كس إنا إلا جاو جرى خل تارجتي كسر نقل شو ده إنا إلا جاو والله أنا تو فريش إذا ميديا خنا ألا أما سان الرب عافيس وارة والتكيسو مرة كنا سينكابو والتكيسو في سندوفني واردان سبلتي دي إبسا أنا إنما يرو يدو سنة وجين تبرس والله إلا جبران سنيفوني كما تكانو تولو ليلو qabdu zamano aqasiti malage farman ko mana khayti khaytu ganna darbi talle هاي ragatte jirta namni man ofitana marra ko faadba akamin ragatte hattu wotten hattu mobile afutete mali barbadis wo mo Inni jande sanille zamano mi takaje mucha tokko keessa jira. No, zaman teen jere teenye dage. La zamano ni jenne mucha tokko jira mucha jeesuni silkii nama hateeti biyya bahe mana cabseeti mana nama cabsee badee jaarti film ta'inni silkii irraa fuudheewu as jirti isinittiin fidaaje mucaallee mucaaje namni jettu san nama je akamin Nama jeesan fidala warda